Addunyaa kanarratti uumama garaagaraa qabatanii namoota dhalatan arguun baramaa jira. Isaan keessas babbareedoo kaan isaanii immoo nama ta'uu isaaniillee hanga nama namdeetti fokkisoo ta'anii dhalatu. Ani immoo har'a namoota bareedina isaanii qofaan cunqursaan irra ga'e isiniif qabadhee dhufeen jira. Kanaafuu isin immoo harka mirgaa keessaniin malakkee keessan, harka bitaadhaan immoo bilbila keessan qabachuun viidiyoo kana laayik gochuun amma xumura viidiyoo kanaatti waa fudhachaan waliin turaa isiniin jenna. Namoonni yeroo jalqabaaf as gortan immoo subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Miidhaginni walitti dhufeenya irraan kan darbe beekamtii argachuu fi qarshii ittiin argachuuf daandii erga ta'e bubbuleera. Muraasni namaa moodelingiif yommuu itti fayyadamu, muraasni namaa immoo beeksisa, fiilmii fi beekamtii argachuuf itti fayyadama. Har'a immoo miidhaginni ittiin qarshii argachuuf miti, sababa miidhagina isaaniitiin rakkoo isaan irra ga'e ilaalla. Tokkoffaa, Umar Bolkaan Algaalaa. Umar dargaggeessa Dubaay jiraatu yommuu ta'u, kan ittiin beekamu immoo soroorina fuula isaatiini. Akkasumas halluun ija isaa kan nama biraa irraa adda ta'uu isaatiini. Umar areeda sororoos ni qaba. Umar teessumni isaa Dubaay yommuu ta'u, hojjetaa fiilmii, footogiraafera, akkasumas walaloo barreessaa fi moodeela. Umar bareedina addaa waan qabuuf namoota babbareedoo keessaa tokko ta'uu danda'eera. Garuu 2013 wanti isa mudate akka bareedina isaatti gaabbusa godheera. Wanti uumame kana Saawudiitti bashannanaaf deema. Haa ta'u malee poolisoota Saawudiin qabamuun gara dhufeetti akka deebi'u godhameera. Kunis balleessee osoo hin taane sababa bareedina isaatiini. Maaliif yoo jettan waan baay'ee bareeduufi. Saawud Arabiyaatti dhiira bareedaa ta'uun faayidaa isaarra miidhaa isaatu caala. Umar hiriyoota isaa waliin feestivaala guddaa biyyattii irratti hirmaachuuf yeroo deeme kun hundi kan uumame. Garuu osoo hin yaadiin poolisii Saawudiin qabama. Sababni isaa seera aadaa Saawudiin dhiirri tokko humnaa ol yoo bareede dubarri baay'een jaalalaan qabamuu danda'u. Kun immoo dhiira baay'ee kophaatti hambisa jedhanii yaadu. Kanaafuu Umar biyyattii akka ari'amu taasifameera. Kana qofaanis hin dhaabbanne. Umar Xaaliyaanittis karaarra osoo deemaa jiru shamarreen baay'ee isa hordofuu jalqabu. Poolisoonnis waan kana arguun hidhuun qorannoo isaanii geggeessuun guyyaa 4 booda bilisa baasu. Gocha kanaanis beekamtii baay'ee argachuun Instagram isaa qofaan hordoftoota miliyoona 2 ol argachuu danda'eera. Umar hanga har'aatti dubarri baay'ee akka isa jaallatanii fi sooshaal miidiyaa garaagaraa yommuu fayyadamu miiseejii humnaa ol akka barreessaniif dubbata. Lammaffaa, Maariyaa Oz. Maariyaa Oz namoota miidhagina addaa qaban keessaa ishee tokkodha. Miidhagina ishee qofaan mana barnootaatti baratte garaagaraatti rakkoo garaagaraa dabarsiteetti. Maariyaan yeroo ammaatti beekamtuu fi moodelii Yuukireen ta'uu dandeesseetti. Fuulli ishees akkuma argitan miidhagina addaa kenneefiira. Icciitiin beekamtuu ishii taasise bal'ina ija ishii, haala teessuma ija ishii fi ija ishiidha. Kanuma irraa ka'uun ashaangulliitii sochootuu jedhamsiises ture. Amma har'aattis namoonni ishee arrabsan haa jiraatan malee isheen moodela beekamtuu fi qarshii guddaa argattudha. Sadaffaa, Meelviiniin. Moodeliin Gaambiyaan kun qarree yoo taatu rifeensa adii fi halluu gogaa diimaa dukkanaa yookaan halluu bunaa qabdi. Ilkaan ishee fi ijji ishee yommuu dabalamu immoo miidhagina biraa dabalaaf. Haa ta'u malee yeroo barattuu turteetti itti qoosuu fi arrabsu turan. Garuu inni ishee gadi qabuu hin dandeenye. Kanaafuu har'a isheen namoota uumama addaa qabu jedhaman keessaa tokko ta'uu dandeesseetti. Yeroo ammaatti karaa fuula Instagramii ishii hordoftoota 500,000 ol qabaattu malee amma har'aatti karaa komentiin arrabsuu hin dhaabne jetti. Kanuma irraa ka'uun qaama ishee sarjarii hojjetamuun akkuma nama biraan ta'a jettee yaaddus gorsa haadha ishee fi hiriyoota isheetiin dhiisuu dandeesseetti. Kanumaan kennaa uumamaa waaqni kenneefiin ittiin fayyadamuun dirqamsiiseera. Viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Yoo barbaaddan part 2 isiniifan hojjedha. Yaada fi qeeqa yoo qabaattan karaa komentinaaf barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatinaa. Irra deebiin namoonni haaraa yoo jiraattan subscribe gochuu maatii keenya ta'a. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.